Akkam jirtu barattoota kun koorantiiwudha. Har'ammoo ji'oogiraafii kutaa 9ffaa boqonnaa 1 paartii 1 waliin eegalla. Osoo viidiyoo keenya hin eegaliin dura laayik, sabskiraayib, sheer gochuu keessan hin dagatina. Gara barnoota keenyaatti haasofna. Jalqaba irratti kan argannu geological history and topography of Ethiopia. Meaning of geography. The term geography first appeared in the history as a time when the Greek civilization reached its peak. Kana jechuun termiin geography jedhu kun jalqaba irratti kan inni argame biyya Greek keessattidha. Yeroo akkamiidha kan inni argame? Yeroo itti civilization yookaan immoo yeroo itti qaroomanni Greekii maximum level yookaan immoo peak irra yeroo inni ga'u termi geography kana argachuutti adeemanii jechuudha. Kana jechuun immoo akkuma beekamu biyyi tokko guddachaa deemti malee takkaatti mini kan isheen guddina ishee argamu takkaatti mini kan isheen qaroomtu jechuudha. So yeroo Giriikonni kun baay'ee guddatanii yeroo baay'ee bakka maximum level irra yeroo ga'anidha kan isaanii termii geography kan argatanii jechuudha. They define geography for the first time by combining two words of Greek origin, namely geo and graphos. Kan isaanii walitti fidan immoo jecha geography jedhu kana jecha lamarraadha. Jecha Greek lamarraa geo jecha jedhuu fi akkasumas graphos jecha jedhurraadha. Geo jechuun meaning earth, which means earth. Graphos jechuun which means writing. Geo jechuun lafa jechuudha yookaan earth jechuudha. Graphos jechuun immoo writing yookaan barreessuu jechuudha jedhanii kan isaan lafa kaa'anii. Eratosthenes namichi jedhamu kuni Eratosthenes, a famous Greek philosopher, 276 up to 194 BC, coined the term geography and defined it as the field of study that deals with the discrimination of the earth. Namichi Eratosthenes jedhamu kuni philosopherii Greekdha. Famous beekamaadha. Philosopherii beekamaa Greekdha. Jalqaba irrattidha kan inni jecha geography jedhu kana kan argate yookaan coin kan godhe namicha kanadha. So jecha geography kana maal jedheedha kan inni define godhe? Geography jechuun ibsa lafaadha jedheedha. Description of the earth jedheedha kan inni nu kaa'e. Now this definition seems very general when we compare it to the scope of the current geography. Kana jechuun maal jechuudha? Namichi Eratosthenes jedhamu kuni geography'n ibsa lafaadha jedhee nu kaa'eeramini. So jechinni geographyidhaaf hiikkaan laate amma jechin geography fi hiikkaan laachaa jiru wajjin gaafa wal bukkee qabamee ilaalamu currently amma wanta hiikkaa geography jiru bukkee gaafa qabamee ilaalu baay'ee wal fakkaataadha kan inni jechaa jiru. A number of definitions have been given by different scholars of the 19th and 20th centuries. This definition is related to geography, current concern, interest, and focuses. A number of definition baay'eedha kan hayyoota garaagaraadhaan geographyidhaaf laatamaa ture jaarraa 19ffaa fi jaarraa 20ffaa keessa jechuudha. So bara sana jechi hiikkaan geographyif laatamaa ture suni amma gaafa ilaallu definition amma currently definition amma qabnu wajjin gaafa ilaallu baay'ee wal fakkaata. Focusiinsa, concerniinsa, interestiinsa baay'ee walitti dhiyaata jechuudha. Isti tokko tokkoon immoo bara sana hiikkaa laatamaa ture haa ilaallu. Akkuma jalqaba irratti ilaalaa turre namichi Eratosthenes jedhamu kana maal jedheedha kan inni nu kaa'ee ture akkuma nuun sila caqasnee turre geography'n ibsa lafaadha jedheedha kan inni nu kaa'ee ture. So geography is the description of the earth jedheedha kan inni nu kaa'e. Inni gara biraan immoo Alexander van Humboldt namicha jedhamu kanadha. Inni immoo maal jedheedha? Geography is a synthesizing discipline to connect the general with a particular
particular measurement, mapping and the regional emphasis jedhedha kan inni nu ka'e. Kana jechuun maal jechuudha? Jechi ji'oogiraafii jedhu kuni wanta waliigala ta'ee, wanta general ta'e, wanta waliigala ta'e, wanta particular yookaan immoo wanta adda ta'e, wanta individual ta'e tokko kan walitti nu qabsiisudha. Karaa meejarmentii, maappingii, regional emphasis jedhee kan inni nu ka'e jechuudha. Inni gara biraa immoo Concise Oxford Dictionary. Concise Oxford Dictionary immoo maal nu jedha? Geography is the science of the earth surface jedhee kan inni nu kaa'u. Geography jechuun mataan isaayyuu saayinsiidha. Kun immoo saayinsii waa'ee lafaa ta'edha. Jedhee kan define nu godhe immoo Concise Oxford Dictionary dha jechuudha. Hartshorne namichi jedhamu kun immoo Hartshorne kan jedhamu kuni barama kana kan ture. Geography is a branch of knowledge that concern with the prevention of accurate, orderly and rational description of the descriptions on the surface of the earth. Namichi kuni baay'ee hiikaanni bareechee laate ji'oogiraafiidhaa fi ji'oogiraafiin accurately sirriitti orderly toora gashee rational description sirriitti ibsa laatee waa'ee lafaa sirriitti kan ibsee lafa nu kaa'u jechi termiin jiru ji'oogiraafiidha. Hiikaanii ji'oogiraafiidha jedheedha kan inni ji'oogiraafiidhaaf hiikaa laatee jechuudha. Ji'oogiraafii jechuun maal jechuudha inni? Kan inni namichi kun kan inni jedhe ji'oogiraafiin accurately sirriitti orderly toora gashee waa'ee ibsa lafaa kan sirriitti nu kaa'u rational description kan nu godhu ji'oogiraafiidha kan inni jedhe. Inni gara biraa immoo Yeats namicha jedhamu kanadha. Namichi Yeats jedhamu kun immoo bara kana kan ture. Geography is a science that concerned with the rational development and the testing of theories that explain and predict the spatial distribution and the location of the things and the phenomena on the surface of the earth jedheedha kan inni nu ka'e. Okay, namichi kun immoo maal jedheedha kan inni nu ka'e? Ji'oogiraafiin saayinsii guddina sammuu fi qorannoo tiyooriiwwan raabsaa iddoo fi bakka wantootaa fi taateewwan lafa irratti argaman ibsanii fi tilmaaman ilaallatudha jedheedha kan inni nu ka'e jechuudha. Jechi ji'oogiraafiin kuni testing of theory kan ilaallatu, rational development kan ilaallatu jedheedha kan inni lafa nu ka'e. Okay. It is difficult to forward a definition acceptable to all geographers at all times and the place because of the dynamic nature of the discipline and the changes in its scope and the method of study. Kun immoo egaa akkuma sila ilaalaa turre geographers gaafa jennu asirratti wanta haaraa termiin haaraati. Geographers jechuun namicha waa'ee ji'oogiraafii qoratu jechuudha. Amma fakkeenyaaf baayoloojii yoo ta'e namicha waa'ee baayoloojii qoratu baayoloojist akka jennu, namicha waa'ee ji'oogiraafii qoratuuf immoo geographers jenna. So geographersonni namoonni waa'ee ji'oogiraafii qoratan kuni baay'ee isaan rakkisa. Termii sirriitti ji'oogiraafii define godhu kaa'uudhaaf jechuudha. Forward gochuudhaaf baay'ee isaan rakkisa. Kun immoo sababa tokkodha. Sababni isaas dynamic nature gatii qabuufidha. Dynamic nature jechuun akka nuni baay'ee guddachaa deemnu kana akkasumas ji'oogiraafiin babal'achaa deema. So definitioniin isaanii isa babal'achaa deeme sana include gatiin goonee fi limitii ta'a jechuudha. Sababa kanaaf kan isaan rakkatanii definitionii dhaabbataatii ji'oogiraafiif laachuu. Kanaafidha sababa dynamic nature ta'eef jechuudha. However, the following may be widely acceptable definition by most scholars. Haa ta'uyyuu malee garuu hamma ta'e fudhatamaa kan ta'e hayyootaan fudhatamaa kan ta'e definitioniin ji'oogiraafii nun hamma qabnu currently ji'oogiraafii fi definitioniin nun amma fayyadamaa jirru kani geography is the scientific study of the earth that describes and analyzes spatial and temporal variations of physical, biological, and human phenomena and the interrelationships and the dynamisms over the surface of the earth kan jedhudha jechuudha.
Ji'oogiraafiin qorannoo saayinsii lafaa kan garaagarummaa iddoo fi yeroo, taateewwan fiizikaalaa, baayoloojii fi namaa akkasumas walitti dhufeenya isaanii fi daayinaamizimii isaanii fuula lafaa irratti ibsuu fi xiinxaluudha jedheera kan isaan amma nuu kaa'anii jiranii. So taarmii kana sirriitti qabachuun nu barbaachisaa qormaata irratti maybe gaafatamuu dandeenya. Okay. Karaa biraa irratti kan nuti argannu scope of geography kan jedhudha. Scope refers to the content, how broad or narrow of the field of the study of a given discipline, in this case geography. Scope kan jennu bal'ina waan tokkoo yookaan dhiphina waan tokkoo kan inni nu ibsu scope jenna. Scope jecha jedhu kana akka dameetti fudhanna. Dameen yookaan hin baay'ata yookaan immoo hin dhiphata. So dameen kuni scope kana akka dameetti gaafa fudhannu amma fakkeenyaaf baayoloojiidhaa fi scope isaanii yookaas baayokeemistiriin jiru, baayofiiziksiin, baayoji'oogiraafiin jiru kan inni itti aansine ilaallu. Kun hundumtuu maal jedhamu egaa baayoloojiidhaa fi scope jedhamu. Akkasumas ji'oogiraafiidhaa fi scopein ji'oogiraafii baay'ee bal'aadha. So maal jedha kun amma this scope of geography is very wide jedha. Scopein ji'oogiraafii baay'ee bal'aadha. Maaliifii fiildii garaagaraa keessa gatii gaggaluu fi ji'oogiraafiin scopein isaa baay'ee bal'aadha. As the scope is dynamic, this often changes as discoveries and ideas enter the field. Sababa inni scopein isaa kun bal'aa ta'e immoo tiyooriiwwan adda addaa yookaan diskavariin adda addaa akkasumas aayidiyaan adda addaa gaafa hayyoota adda addaadhaan dabalamaa argamaa deemu scopein isaa kun bal'achaa deema. Sababa kanaadha kan inni scopein isaa bal'aadha akkasumas daayinaamikiidha kan nuyi jennee jechuudha. The geography studies a great many physical and human features of the world. Geography bal'inaan waa'ee qaamaa fi amala namaa addunyaarraa kan qoratudha. It focuses include their cause, effects and interactions. Akkasumas immoo kan inni irratti fookasii godhu kaawuzii isaa, sababa isaa, effektiivii isaa, bu'aa isaanii akkasumas immoo walitti dhufeenyi isaanii maalidha kan jedhu ji'oogiraafiin bal'inaan kan inni qoratu jechuudha. As a result, the subjects that geography examines include features in the hydrosphere, atmosphere, lithosphere, biosphere, anthroposphere. Akkasumas immoo baayoloojiin waa'ee hydrospheeriin qorata, waa'ee atmosferii kana hawwaan qorata, litosferii, baayosferii akkasumas waa'ee anthropospheeriin qo'ata jechuudha. Kana slaayidii keenya isatti aanu irratti bal'inaan sirriitti kaasanii ni ilaalla. Okay. Geography as a field of study is also concerned with the economic, social, political, and ecological problems that you hear every day. Geography akka qorannoo saayinsii tokkootitti waa'ee soshaalii akkasumas political, ecological problemii nuuni guyyaa dhageenya wajjinis wal qabata. It is also concerned with the modern technologies such as computers, global position system, GPS, geographic information system, GIS to analyze information and draw conclusion with accuracy. Akkasumas immoo teekinooloojii ammayyaa kan akka kompiitara sirna ejjennoo addunyaa yookaan GPS kan jennuu fi sirna odeeffannoo ji'oogiraafii yookaan GIS kan jennu xiinxaluu fi sirriitti xumura irraa akka isaan ga'an kan godhu kan ilaallatu ji'oogiraafiidha jechuudha. So ji'oogiraafiin sababa kanaaf kanarraa maal konkuluud gochuu dandeenya? Ji'oogiraafiin baay'ee bal'aa akka ta'e jechuudha. Garuu iddoo kanarratti waa'ee difinishinii ji'oogiraafii laachuu irratti itti biraan darbiin dura wanta isin hubachuu qabdan jedhee yaadu tokko ji'oogiraafiin guutummaa guututti jeneraalii yeroo ilaallu ji'oogiraafiin fookasiin isaa inni guddaa waa'ee eerziidha. Akkuma eertozans faanuu kaanii waa'ee eerziidha jechuudha. Guutummaa guututti
kan inni baay'ee fookasiin isaa irra jiru waa'ee lafaa irratti qorachuudha ji'oogiraafiin. So amma gaa sila ji'oogiraafiin waa'ee haayidiroosferii fa'aa, waa'ee baayosferii kana, atmosferii, waa'ee hawaa, liitosferii, antirooposferiin hin qo'ata jenneerra. Maal jechuudha hiikaa isaanii haa ilaallu tokko tokko. Hydrosphere, it includes all bodies of water. Hydrosphere gaafa jennu hydro fi sphere kan jedhurraa it include all the bodies of water. Wanta lafatti, wanta dhangala'aa hundumaa, wanta bishaan ta'e hundumaa, ocean, rivers, lakes and other galaanota, laggeen adda addaa wanti yaan hundumtu hydrosphere jalattidha kan isaan kaatagoorii qabanii kan isaan classify ta'an. Inni gara biraa immoo biosphere kan jennu biosphere jechuun immoo refers to all living organism in and on the earth's surface. Biosphere jechi kun immoo biosphere kan jedhu kun immoo lubbu qabeeyyii hundumaafdha kan inni bakka nu bu'u. Refers to all living organism in and on the surface of the earth's surface gaafa jennu in gaafa jennu wanta kan akka qurxummii fa'aadha. Fakkeenyaaf qurxummiin bishaan keessa jiraatamanii akkasumas immoo biiree adda addaa fa'aa yoo ilaalle jala lafaa jiraachuu danda'u. Maybe so in gaafa jennu lubbuu qabaatanii lafa jala akkasumas immoo on gaafa jennu lubbuu qabaatanii lafa irra warra jiran hundumaa walumaa galatti maal jenna biosphere jenneedha kan nuti ilaallu. Biology geography waa'ee kanaas hin qo'ataa jechuudha. Atmosphere, hawa, it includes all aspects of air composition surrounding our planet. Kun immoo maal jechuudha? Qilleensa hundumaa kan akka hydrogenii, kaarbanii waan hundumaa jiran hundumtuu kan inni lafa kana qilleensi adda addaa marsee jiru hundumtuu atmosferii jalattidha kan inni qoodamu jechuudha. Lithosphere kan jennu immoo it is the solid layer of rocks that covers the entire surface of the planet. Lithosphere gaafa jennu immoo waa'ee lafaa warra qo'atan jechuudha. Lafaa wajjin wanta wal ilaallatu jechuudha. Wanta jajjaboo ta'e wajjin dhagaa wajjin wanta wal qabatu hundumtuu lithosphere jenna. Inni gara biraan baay'ee kan isin sirriitti qabachuu qabdan anthroposphere kan jennu kanadha. Anthroposphere jechuun it is a part of the environment that is made or modified by humans. Kana jechuun maal jechuudha? Paartii environmentii wayitee garuu namootaan kan jijjiirame suni anthroposphere jenna. Fakkeenyaaf haasaa nuun haasofnu kun fa'aa language jechuu dandeenya, culture adda addaa, boca adda addaa, siidaawwan adda addaa kun hundumtuu sababa namaadha kan isaan dhufan gatii ta'ee fi anthroposphere jalattidha kan isaan qoodamanii jechuudha. It is true that geography has a very wide scope. However, this does not mean its scope is limitless. Scopiin akkanni bal'aa ta'e beekamaadha. Garuu immoo bal'aa ta'uyyuu malee limitlessii mini jechuu hin dandeenyu. Yookaan immoo daangaa hin qabu jechuu hin dandeenyu. Scopiin isaa bal'aa ta'uyyuu malee ji'oogiraafiin limitii qaba yookaan immoo daangaa qaba. Kana sirriitti qabachuun irra jira. Daangaa qaba ji'oogiraafiin jechuudha. The major areas that geography focuses on are warri armaan gaditti ilaallu kuni baay'inaan ji'oogiraafiin kan inni irratti xiyyeeffate hojjetudha. The earth it is position in the universe and it is movements. Waa'ee lafaa akkasumas haala teessuma lafaasaa fi haala sochii isaa kan qo'atudha irra caalaatti. The different physical features that constitute the earth's surface. Garaagarummaa amala fiizikaalaa lafti kun qabdu akkasumas kan qoratu ji'oogiraafiidha jechuudha. The forces garaagarummaa amala fiizikaalaa gaafa jennu immoo maal jechuu keenyadha? The forces that cause them. Kana jechuun kan akka volkaanikii fa'aa jechuudha. Akka lafti uumamu kan godhu yookaan boca adda addaa akka isheen qabaattu kan godhu waa'ee foorsii isaa, waa'ee foorsii lafa keessaa jiru akkasumas immoo their variation from place to place volkaanikii amma fakkeenyaaf akka volkaanikiitti fakkeenya yoo fudhanne foorsiin tokko cause kan godhu lafa akka isheen boca jijjiirtu kan godhu kun tokko maala volkaanikiidha akkuma nun beeknu. So volkaanikiin kuni their variation from place to place maaliifdha garaagarummaa kan hin ta'e Itoophiyaa keessatti volkaanoon jiruu fi biyyoota alaa
biraa keessatti volkaanoon jiru garaagarummaan isaa maal akka nuuf jedhu jedhee qoratu ji'oogiraafiidha. There changes over time. Garaagarummaan isaan yeroo keessatti qabanii wintarii samarii keessatti qabanii jedhee kan adda nu baasee qoratu akkasumas ji'oogiraafiidha. The different relationship between human beings and their natural environment. Garaagarummaa fi walitti dhufeenya namootaa fi namoonni natural environment wajjin qaban akkasumas also the interdependency walitti hirkatimsa isaanii akkasumas immoo impact that it has on other. Dhiibbaa isaan walirratti fidan kan qoratu ji'oogiraafiidha jechuudha. The conditions of the lower part of the atmosphere and the subsequent weather and the climate condition together with the spital distribution and the variation. Kana jechuun immoo haala qilleensaa lower part atmosphere akkasumas high part kan jennu jira. So conditioniin suni haalli qilleensaa sun iddoodhaa iddootti garaagarummaa akkamii qaba, vaariyeeshiniin isaa akkamna jedhee kan xiyyeeffannoon isaa inni guddaanis iddoo kanarra jira jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa inni biraa immoo the material that make up the earth and it is diverse landforms. Inni gara biraan immoo maateriyaalii akkamiidha kan lafa kana uume jedhee kan qo'atu akkasumas ji'oogiraafiidha jechuudha. The major economic activity of human and the impact on the environment. The major economic activity dinagdee guddaanii dhala namaa maalidha? The major economic activity of human. Akkasumas immoo dhiibbaan inni environment irratti qabu maalidha kan nu jedhee xiyyeeffannaa irratti gaggeesse qoratu iddoo sana ji'oogiraafiidha jechuudha. So iddoo kana wantoota shanan kana sirriitti qabachuun nurraa eegama. Maaliif ji'oogiraafiin wantoota shanan kana irratti sirriitti focus godheedha kan inni nu qoratu jechuudha. So asirratti wanta nu hubannee darbuu qabnu egaa ji'oogiraafiin bal'aa haa ta'u iyyuu malee limitedidha jenneerra. So kana sirriitti qabachuun nurraa eegama. Therefore, geography deals with an enormous range of phenomena ranging from physical, biotic to human environment. Kanaafuu ji'oogiraafiin taateewwan baay'ee guddaa ta'an kanneen fiizikaalaa fi baayootikii irratti kaasee hanga naannoo namaatti qorataa jechuudha, human environmentiitti. It is possible to conclude that although wide in its scope, geography has certain areas that it focuses on. Bal'inni isaa bal'aa haa ta'u malee teessuma lafaa naannoo murtaa'aa kan irratti xiyyeeffatu qaba jechuun xumuruu ni dandeenya waa'ee ji'oogiraafii. Kana conclude gochuu dandeenya. Bal'inni isaa bal'aa haa ta'u malee naannoo lafaa kan inni irratti xiyyeeffate hojjetu qaba jennee xumuruu dandeenya jechuudha hiikaa isaanii. Guutummaa guutuutti waa'ee ji'oogiraafii kanaan conclude gochuu dandeenya. Hence, geography is holistic discipline of knowledge and research and academic. Kanarraa ka'uun ji'oogiraafiin gosa beekumsaa fi qorannoo akaadaamii guutuu ta'edha jechuudha. Branches of geography. Main parts of geography. Dameewwan ji'oogiraafii kan lamatu jiru. Physical geography kan jennu fi human geography kan jennu jechuudha. Physical geography. Waa'ee physical geography bal'inaan haa ilaallu. Physical geography study the distribution of the natural features of the world. Physical geography kun kan inni qoratu waa'ee natural features yookaan immoo amala uumamaa addunyaan kun qabdu physical geography tu qo'ata. Such as climate, landforms, haala qilleensaa, landforms, boca lafaa, soil, biyyee, vegetation, biqiltoota adda addaa, surface, drainage system, water resource, animals. Kan hundumaa kan qabatee jiru kuni kan qoratu physical geography dha jechuudha. These branches of geography also concern with cause, effects and the interactions of their features. Akkasumas branching kuni yookaan physical geography kuni causein isaa maalidha?
koziin isaa maalidha yookaan sababni isaa maalidha kan jedhu, effektiin isaa maalidha kan jennu, bu'aan isaa amma fakkeenyaaf vegeteeshinii tokko biqilaa yookaan animaaliin tokko bu'aan isaa maalidha kan jedhee qoratu. Akkasumas immoo interaction of their features akkasumas walitti dhufeenya amalli isaanii maalidha kan jedhu gadi fageenyaan kan qo'atu physical geography dha. Egaa physical geography kun dameewwan adda addaa qaba. Isaanis geomorphology kan jennu, biogeography kan jennu, soil geography kan jennu, oceanography kan jennuu fi climatology kan jennu itti qoodamuu danda'u. Hiikkaasa tokko tokko naa ilaallu. Biogeography. Biogeography deals with the distribution of plants and animals. Biogeography gaafa jennu waa'ee raabsaa pilaantii yookaan biqiltootaa fi animaalii yookaan immoo bineeldota sirriitti xiyyeeffatee kan irratti hojjetu biogeography dha. Bio gaafa jennu akkuma sillee biosphere gaafa jennu wanta lubbuu qabudha jenneerra. So biogeography jalatti wanta nuyi termiin sirriitti hubachuu qabnu lama jira. Innis immoo phytogeography kan jennu immoo fi geogeography kan jennu kana sirriitti adda baafannee baruu qabna jechuudha. Geography jalattidha kan isaan biogeography jalattidha kan isaan argamanii. One part of biogeography deals with a pattern of vegetation growth in relation to climate, soil, and the human activity, and it is known as phytogeography. Argitanii? One partiin ta'e tokko geography keessaati haala adeemsa ittiin biqiltoonni guddatanii, kilaayimeetii wajjin rileeshinii isaan qabanii, biyyee wajjin rileeshinii isaan qabanii, akkasumas human activity wajjin rileeshinii isaan qaban kan qo'atu phytogeography kan hojjennudha. So asuma irratti iyyuu gaaffii tokko gaafatamuu dandeessu. Maal jettamni? Which one of the part of geography is concerned with the pattern of vegetation growth relation to climate, soil, and human activity? Yeroo isin yoo jedhamtanii gaafatamtanii phytogeography akka ta'e sammuu keessan keessatti dhufuu qabaa jechuudha. There is also another part of biogeography that study why certain animals live in one region and not in other. In addition, it is okay. Kunimmoo maal jechuudha? Paartiin ji'oogiraafii gara biraa ta'e tokko immoo animaaliin riijinii tokko keessa jiraatanii garuu maaliif riijinii biraa keessa jiraachuu dadhaban jedhee kan nu qoratu paartii wayii tokko jira jedha. In addition, it investigates the migration of animals and the factors that affect their movements. Akkasumas immoo in addition, why migration isaanii, why gara riijinii tokkorraa riijinii tokkotti dambali'uu isaanii, deemuu isaanii, baqachuu isaanii kan qoratu, faaktarii akkamiidhaan muuvamentii suni kan hin uumamu jedhee kan nu qoratu immoo geographyidha jechuudha. So pathogeography gaafa jennu directly why plantii wajjin, plant growth, relation climate, biyyee fi human activity wajjin qabu kan concern godhe pathogeography jenna. Geography kan jennu immoo animaalii irratti concern wanta ta'e animaalii irratti wanta focus ta'e akkasumas immoo animaaliin suni iddoo tokko jiraatanii garuu maaliif iddoo biraa jiraachuu dadhaban kan jedhu, riijinii tokko keessa jiraatanii riijinii biraa keessa maaf jiraachuu dadhaban kan jedhu, sababa maaliif immoo riijinii tokkorraa gara riijinii tokkotti godaanu kan jedhu, migrate godhu kan jedhu, akkasumas muuvamentiin kun maaliin sababa maaliidhaan kan inni cause yookaan kan inni uumamu jedhee kan nu qoratu immoo geographyidha jechuudha. Soil geography. Soil geography studies the distribution of various types of soil throughout the world. Soil geography kun maqaa isaarraa hubannu waa'ee biyyeedha. Biyyee wajjin wanta wal qabateedha. So distributionii akkamittiin akka isaan addunyaa kanarratti faca'anii jiranii kan gadi fageenyaa waa'ee biyyee qoratu soil geography jenna. Soil geography study how different kinds of soil influence
and the amount of crops produced in an area. So soil geography kuni akkamittiin biyyeen tokko croppii tokko influence gochuu danda'a jedhee kan nu qoratu soil geography dha. It also examines how soil are affected by agricultural activity practiced in an area. Akkuma sila jennee agricultural activity keenya soiliidhaan biyyeedhaan akkamittiin akka inni affect ta'u kan qoratu soil geography jechuudha. Inni gara biraan immoo oceanography kan jennudha. Oceanography study the location, cause, and the effects of ocean current, waves, and the tides. It also investigates the ocean floor. Oceanography kan jedhu kun immoo waa'ee location isaanii iddoo argama ocean adda addaa galaana garba jechuudha. Garba guddaa isa jennu ocean gaafa jennu waa'ee garba jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubannu garba bishaan waan dhangala'aadha. So sanaa wajjin wanta wal qabateedha jechuudha. Oceanography studies the location, argama isaa, cause isaa, sababi isaa maalidha, bu'aan isaa immoo maalidha akka jedhamu akkasumas bu'aan isaa maalidha effect. Akkasumas waves, tides, dambaliin isaa immoo maalidha, sababa akkamiidhaan kan inni uumame dambaliin suni kan jedhee nu qoratu oceanography dha. It also investigates the ocean floor. Kun immoo maal jechuudha? Waa'ee maalii qoratan jechaadha. Oceaniin tokko bishaanni lafarra yaa'u qabamni. So lafa sana lafi suni bifa akkamii qaba? Lafi suni haala akkamii qaba? Waa'ee oceaniin sun lafa inni irra jiru kan investigate kan godhudha. Kan irratti qoratus akkasumas oceanography dha jechuudha. TV irraa al takka takka ni ilaalla. Bishaan keessa galanidha kan isaanii waa'ee lafa sanaa qoratanii. So isaan maal jedhamu? Kan isaan oceanographistootadha jechuudha isaan. Inni gara biraani geomorphology kan jennudha. Geomorphology kan jennu. Geomorphology is a study of landforms, their distribution, origin, and the forces that change them. Geomorphology kan jennu immoo waa'ee landforms boca lafaa akkasumas distribution isaanii, origin isaanii maal fakkaata kan jedhu, forsiin lafa kana uume immoo maalidha kan jedhee qoratu geomorphology jechuudha. Inni gara biraa fi inni dhumaan immoo climatology kan jennudha. Climatology study factors that create the climate and examine the variation in the distribution of climate and the related cause and the effects. Climatology gaafa jennu immoo waa'ee haala qilleensaa kan qo'atu, garaagarummaa haala qilleensaa akkasumas kooziin isaa maalidha, garaagarummaan kun sababa maalii dhufe, bu'aan isaa immoo maalidha kan jedhee nu qo'atu climatology dha jechuudha. Inni gara biraa akkuma sila ilaalle physical geography ilaalaa turre, amma immoo human geography ilaala. Human geography studies the distribution and influence of human aspects of our world. Human geography kun immoo maalidha? Influence namoonni yookaan impact namoonni world irratti fidan yookaan biyya kana irratti fidan maalidha? Impact addunyaa irratti dhufe karaa namaa maalidha kan jedhee nu qo'atu human geography dha. It include cultures. Argitanii? Inni sun climate faadha. Climate amma nuni fiduu hin dandeenyu. Dhalli namaa climate fiduu hin dandeenyu. Physical geography keessatti akkuma ilaalle climate adda addaa jira. Animalii jira. So isaan sun natural features dha. Warri kun immoo influence namaadhaan wanta dhufe. Kan qoratu immoo human geography dha. Culture, aadaa, population, settlement, economics, dinagdee, economics activity, political system. So kun hundumtuu immoo maal jalattidha kan inni ramadamu human geography jalattidha jechuudha. These branches of geography is subdivided into following special fields of study. Okay. Kunigaa kun hundumtuu human geography kunigaa wantoota amma kanatti qonni ilaaluu dandeenya. Human geography kuni cultural geography jira, economic geography jira, urban geography jira, historical geography jira, political geography, population geography jiru jechuudha. So hiikaa kana akkuma physical geography keessatti goone tokko tokko na ilaallu.
So, cultural geography. Cultural geography examines the distribution and the interaction of cultures, including people's belief and the customs. Cultural geography kanaaf jennu aadaa wajjin wanta wal qabate namoonni akkamittiin walitti dhufanii jiraatu, akkamittiin wal danda'u, amantii wajjin akkamittiin kan jedhu hundumaa kan walitti qabee nu qoratu cultural geography dha jechuudha. It also examines the movement, expansion and the interaction of cultures of the surface on the earth. Akkasumas immoo kan inni qoratu culturein tokko akkamittiin daddarba dhalootaa dhalootatti, expansioniin isaa akkamidha, bal'inni isaa akkamidha, interactioniin isaa immoo akkamidha, walitti dhufeenyi isaa immoo culturii biraa wajjin maalidha jedhee kan nu qoratu cultural geography dha jechuudha. Inni gara biraan immoo population geography kan jennu. Population geography is concerned with the population distribution and the factors affecting it. Population geography kan jennu kun immoo akkamittiin haalli namoonni tokko fakkeenyaaf populationiin tokko yoo faca'e population distribution jenna. So uummanni sun akka inni faca'u maaltu godhe? Faaktoriin sun maalidha? Faaktoriin isaanii affect godhe maalidha jedhee dhiibbaan isaanirra jiru akka isaan faca'an kan godhe maalidha jedhee kan nu qo'atu population geography dha. It is also deals with the birth and the death rates, population structure, population movement, household size and other related statistical data. Population geography kun egaa akkasumas immoo barzii wajjin dhalaa jechuudha. Akka fakkii dhala du'a death rate wajjin, population structure wajjin, population movement wajjin, haala sochii isaanii, householding isaanii akkamidha, size isaa akkamidha jedhee statistical data kan nu qabu population geography dha jechuudha. Okay, inni gara biraan egaa immoo economic geography jedha. Economic geography it study production, consumption, exchange and the spatial distribution of goods, service and the factor affecting them. Economic geography kan jennu akkuma nu maqaa isaa raawwannu diinagdeedha. Economic jechuun diinagdeedha. Akkasumas production wajjin wanta wal qabatu, fayyadamuu dhala namaa, exchange, bittaa fi gurgurtaa gidduu wanta jiru, spatial distribution of goods, wantoota tokko wanta gaarii ta'e, wanta dhala namaaf fayyadu iddoodhaa iddootti sosochoosu, sarvisii fi factor affecting them. Factorii isaaniin dhiibbaa wanta isaan irratti gaggeessu hundumaa kan qoratu waa'ee diinagdee kan ilaallatu hundumti isaa economic geography jala jira jechuudha. Inni gara biraan political geography kan jennudha. Political geography deals with the distribution of political system and the ways people use them to exercise power and make decision. Kana jechuun immoo political geography kun immoo guutummaa guutuutti waa'ee politikaa wajjin wanta wal qabate ta'ee akkamittiin namoonni politikaa kana fayyadamu, garaagarummaan isaa maalidha, akkasumas politikaa kana fayyadamanii akkamittiin decision make kan godhanii, kan isaan murteessan kan jedhee hundumta waan akkasii wajjin wanta wal qabatu kan qoratu, waa'ee politikaa wajjin wanta qabatu kan qoratu political geography dha jechuudha. It also study topics such as changes in a political boundary, problem of political instability and the pattern of voting. Akkasumas kan inni qoratu toopikiiwwan kan akka changes in a political boundary, daangaa politikaarra jiru. Amma fakkeenyaaf prime ministeriin daangaa qaba. So daangaa sana kan qo'atu political geography dha. Okay, akkasumas immoo problemii political instability keessa jiru. Instability gaafa jennu faallaa stability dha. Stability jechuun wanta normal ta'e, wanta hin jeeqamini jechuudha. Garuu immoo instability gaafa jennu wanta jeeqame, politically jeeqame, problemiin isaa maalidha akka politikaan tokko jeeqamu kan godhu jedhee kan nu qoratu political geography dha. Akkasumas pattern of voting, akkamittiin akka filannoo gaggeessuu dandeenyu kan nu qoratu akkasumas political geography jala jira jechuudha. Urban geography
Urban geography, urban jechuun magaalaa jechuudha. Urban geography studies the development and the characteristic of town, cities and other urban center. Urban geography gaafa jennu development akkasumas immoo characteristic taawunii tokko, city tokko kan qoratu urban geography dha kan inni ilaallatu jechuudha. Urban jechuun magaalaadha jedheera. So urban geography gaafa jennu waa'ee magaalaa guddachaa jirtu tokko kan qoratu. Namoonni maaliif rural area irraa gara urban areaatti migrate godhu kan jedhu hundumtuu urban geography gidduuttidha kan inni qoratamu jechuudha. Inni gara biraan historical geography kan jennudha. Historical geography it is the study of the geography of the past and how place, regions and the patterns of human activity have changed over the time. Kun immoo maal jechuudha? Historical geography jechuun immoo waa'ee isa darbee, waa'ee paastii ta'e kan qoratu ta'ee dhalli namaa yookaan immoo akkamittiin human activity gochaan namaa kuni yeroodhaa yerootti akkamittiin jijjiiramaa dhufe, toora akkamiidhaan yookaan paatarnii akkamiidhaan jijjiiramaa dhufe jedhee kan nu qo'atu historical geography dha jechuudha. Okay, mata dureen biraa qabnu immoo location, size and the shape of Ethiopia kan jedhudha. Location isa jedhu paartii kana irratti ilaallee golomna. Size and the shape of Ethiopia isa jedhu immoo paartii 2dhaatti waliin ilaalla. Location of Ethiopia, bakka argama Ethiopia. A location is a place where a particular point or object exists. Location kan jennu egaa argama jechuuni akkuma beekamu iddoo itti wanti tokko argamudha. So location particular point in tokko iddoo itti wanti tokko argamu location jenna jechuudha. In spatial distribution, every place has its own particular location in relation to its surrounding. Kana qabachuu qabna sirriitti. Wanti hundumtuu, wanti addunyaa kanarra jiru hundumtuu environment isaa irraa kan ka'e locationii mataa isaa qaba. Amma fakkeenyaaf manni boonaa fa'aadha yoo jennee, manni caaltuu fa'aa immoo baadha yoo jennee, manni tolasaa fa'aa immoo caadha yoo jennee, so surrounding isaa irraa kaasnee yookaan environment isaa irraati walitti dhufeenya environment isaa irraa kaasnee mana caaltuu yoo nama tokkotti himuu barbaanne, nama biraa nama nu gaafate tokkotti himuu barbaanne, fi mana boonaa fi mana tolasaa gidduutti argamaa jenna. Manni ishee mana tolaa fi mana boonaa fi mana tolaa gidduutti argamaa jenna. So amma nuni mana caaltuu kana nuni himaa jirru environment ishee irratti hundoofnedha. So wanti hundumtuu environment isaa irratti hundaa'ee walitti dhufeenya environment isaa wajjin qabu irratti raakee own particular location qabaa jechuudha. In geography, the term location is a much more abstract concept than what an ordinary person knows. Geography keessatti jechi location jedhu kuni abstract concept qaba geography keessatti. Dhalli amma nuni location gaafa jennu waama normaal nutti fakkaachuu danda'a, garuu geographyni jecha location jedhu kan haala salphaatiin ilaalu. Geography keessatti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha jechi location jettu kuni. This important term is usually expressed in the two ways. Jechi location jedhu kun geography keessatti haala lamaan kan inni ibsamu. Relative location kan jennu fi absolute location kan jennu jechuudha. Okay, relative location of Ethiopia kan jedhu sirriitti bal'inaan ilaallu. Relative location refers to the position of a place in relation to the location of other geographic features. Kana jechuun egaa relative location gaafa jennu wanta tokko akka reference frame itti fayyadamne yeroo wanta gaafatamne tokkoo fi bakka isaa dubbannu relative location fayyadamaa jirra jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf manni tolasaa galaana lama yookaan haroo lama gidduu jira yoo ta'e, namni biraan dhufee manni tolasaa eessadha jedhee yoo nu gaafate galaana sana gidduu yookaan amma fakkeenyaaf galaana isa tokko A yoo jenne galaana isa tokko B yoo jenne galaana A fi galaana B gidduutti argamaa jenneedha kan nuti dubbannu. So galaanni A fi galaanni B sun nuudhaan akka maalitti fayyadamne akka referansiitti fayyadamne.
mana tola isaa ibsuuf. So yeroo kana akkas goonu yeroo waan akkasii fayyadamnee lokeeshinii namaa yookaan lokeeshinii biyya tokko dubbannu relative location jedhama. Relative location can be expressed in the following two ways. Relative location karaa lama ibsuu dandeenya. Vasinal location and the geological location kan jennu. Geological location kanalla absolute location jalatti ilaalla. Amma garuu bal'inaan ammasitti kan nu ilaalu vasinal location dha. Vasinal location shows the location of country in relation to neighboring countries. Kana jechuun maal jechuudha? Vasinal location gaafa jennu fakkeenya isaa yoo isinitti misirriitti isinii galuu dandeenya. Fakkeenya bakka argama Itoophiyaa ibsuu barbaannee jennu. Egaa Itoophiyaan biyyoota gurguddoo ja'an akka isheen haguugamtee jirtu beekna. Slaayidii keenya gajjallaatti sirriitti ni ilaalla biyyoonni sun eenyuufaa akka isaan ta'anii. Amma fakkeenyaaf garuu nama nu gaafatu tokkoo fi bakka argama Itoophiyaa ibsuudhaa fi Jibuutii, Somaalee, biyyoota garaagaraa jira. Keeniyaa fa'aa kana jiru. So Jibuutii fi Keeniyaa gidduutti argamti jennee gaafa Itoophiyaa ibsinu maal fayyadamneera jechuudha? Biyyoota ollaa ishee fayyadamnee bakka argama Itoophiyaa ibsaa jirra jechuudha. So kun immoo vasinal location jedhama. While the strategic, also known as natural location, describes a country location in reference to water bodies and the land masses. Strategic location gaafa jennu immoo natural location strategic location kana natural location jedhameera kan inni beekamu. Sababa maaliifdha? Water body fayyadamne yookaan immoo lafa fayyadamne gaara adda addaa fayyadamne yeroo argama wanta tokko ibsinu immoo strategic location yookaan natural location jedhama. Akkuma sila dubbanne galaana A fi galaana B gidduu manni tola isaa yoo jiraate lokeeshinii tola isaa kana ibsuuf galaanaa fi galaana B gidduu jira jenna. So maal fayyadamaa jira jechuudha? Strategic location yookaan natural location fayyadamaa jira jechuudha. Sinii galeera abdii qaba. Inni gara biraan so vasinal location of Ethiopia. Sirriitti bal'inaan gadi fageenyaan ilaalla. Vasinal location gaafa jennu akkuma sila dubbanne biyyoota ollaa tokko fayyadamne biyya gaafatamne sanaa fi lokeeshinii isaa himuudha jenneera. So vasinal location of Ethiopia immoo akkamna isa jedhu akkamittiin Itoophiyaa ibsuu dandeenya? Vasinal location fayyadamnee bakka argama Itoophiyaa akkamittiin ibsuu dandeenya isa jedhu haa ilaallu. Ethiopia is landlocked country that is surrounding by 6 neighboring countries. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan landlocked dha. Guutummaa guutuutti biyya haguugamtee jirtudha. Biyyoota gurguddoo ja'an haguugamtee jirti. Each country share different lengths of Ethiopia boundary lines. Tokkoon biyyi kunis biyyoota ja'an kana keessaa tokkoon isaaniis immoo boundary isaanii Itoophiyaa irraa sheerii godhatan qabu. Okay, the total length of Ethiopia's boundary lines is 5,216 km. Egaa kan isaan sheer godhatanii guutummaa isaaniitti gaafa walitti daanu 5,260 jechuudha. Tokko isaa ilaallu. Boundary country Djibouti la so amanuni landlocked jenneera Itoophiyaadhaan. Itoophiyaan guutummaa guutuutti haguugamtee jirti biyyoota ja'anii jenneera. Biyyoonni ja'an sunis immoo Djiboutiidha, Eertiriyaadha, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan, South Sudan. Sirriitti qabachuun nurra jira biyyoota kana. So biyyoonni isheen boundary Itoophiyaa immoo sheeriin godhatu jenneera. So hammamiin sheer godhatu? Djiboutiin boundary Itoophiyaa 310 sheer godhatti. Vasinal location ishee immoo yookaan immoo Djiboutii fayyadamnee location Itoophiyaa gaafa dubbannu immoo west of Djiboutii jenna. Eertiriyaan immoo 340dha. Eertiriyaa fayyadamnee gaafa location Itoophiyaa dubbannu south of Eertiriyaadha. Akkasuma Keeniyaa fayyadamnee gaafa dubbannu north of Keeniyaadha. Kan isheen sheer godhattu immoo 760dha. Somaalee fayyadamnee immoo gaafa location Itoophiyaa dubbannu west and north west of Somalia jenna. Kan Sudaan gaafa dubbannu immoo east and south east of Sudan jenna. Kan South Sudan gaafa dubbannu immoo north east of
South Sudan jenneedha kan nuti dubbannu. So bifa kanaani kanuni vaasinal location Itoophiyaa biyyoota ja'an kana fayyadamne kan inni dubbachuu yookaan ibsuu dandeenyu jechuudha. So akkuma asitti arginu tootaaliin isaanii share kan isaan godhanii 5,260dha. Kan tokkoon isaanii immoo warra kanadha jechuudha. So akkuma isin argitanii asirratti kun kitaaba keessan irra jira. Itoophiyaan kun akkasiin biyyoota ja'an kanaan haguugamtee jirti jechuudha. Relative location of Itoophiyaa gaafa dubbachuu barbaannu biyyoota ja'an kana keessa kan barbaanne fayyadamne nama waa'ee iddoon location Itoophiyaa maal jedhee nu gaafatuu fi briefly akkasiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Okay, inni gara biraan strategic location of Ethiopia. Strategic location of Ethiopia gaafa jennu akkuma ilaallee strategic location of Ethiopia kun yeroo baay'ee maal jedhamee waamama? Natural location jedhamee si waamama jenneera. Strategic location is also called natural or global location jennee waamna jenneera. Sababni isaas immoo bishaan fayyadamne, galaana adda addaa fayyadamne, akkasumas gaara adda addaa wanta natural ta'e tokko fayyadamne gaafa argama wanta tokko ibsinu strategic location akka jedhamu sirriitti ilaalleerra. So amma haa ilaallusti tokkoon strategic location fayyadamne Itoophiyaan fi argama iddoo ishee argama Itoophiyaa ibsinu in North Eastern Horn Africa jechuu dandeenya. In North Eastern Horn Africa jennee argama Itoophiyaa ibsuu dandeenya. Akkasumas to the southwest of the Asian continent jennee ibsuu dandeenya. Okay, bishaaniin fayyadamne immoo in the Nile Basin jechuu dandeenya. To the south of Europe jechuu dandeenya. To the northwest of the Indian Ocean galaana fayyadamne garba fayyadamne kanaanis ibsuu dandeenya. Kun egaa hundumti isaanii warra asii gadi kun hundumti isaanii example strategic location kan Itoophiyaadha jechuudha. Okay, absolute or astronomical location of Ethiopia kan jedhu immoo sirriitti ilaallu. Egaa relative location keessatti egaa wantoota baay'ee ilaalleerra. Keessumaa vaasinal location fi strategic location sirriitti hubannee darbuu qabna. As keessatti immoo bal'inaan waa'ee geographical irratti hundoofneedha kan dubbannu waa'ee absolute location jechuudha. Absolute location is expressed as the geographical extent. Bal'ina geographically irratti hundoofne kan nuni argama wanta tokko absolute location fayyadamne kan dubbannu jechuudha. Geographical location kun immoo wanta lama of keessatti qabata. Kunis immoo latitudes and longitudes kan jennu jechuudha. Okay, latitudes yookaan longitudes gaafa jennu sararaadha. Sararri kun egaa horizontally sararame kuni latitudes jenna sarara kanaani. Vertically immoo sarara kanaani longitudinal jenna. So bakka isaan irratti qaxxaaramuudhaan kana ilaallee fayyadamne iddoo isaa particular point tokko fayyadamne kan ibsinu maal jechuudha? Absolute location jedhama jechuudha kun immoo. So garaagarummaa isaa adda baafattanitti jiree abdii qaba. Relative location, absolute location. Relative location keessatti vaasinal location jira, akkasumas strategic yookaan natural location jira. Absolute location kana keessatti immoo geographical location jira. Geographical kun immoo maal irratti kan hundaa'edha? Latitudes fi akkuma asirratti ilaalu latitudes fi longitudes irratti kan hundaa'edha jechuudha. Okay, galatooma part 1 kan maangolomneera. Part 2 irratti immoo size and shape of Ethiopia kan jedhu qabannee dhufna. Like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Yoo gaaffii qabaattan immoo comment irratti nu barreessaa. Korantii biraa milkaa'ina dhalootaaf sababa taana. We are cause for success of generation.